بيتو في ارغتي سنتي هوري كان قبل محمد وشلان الرنجر هدو Abbooni si Boleh soal anda itu buatin kasih. kana di nama kana والله بالله وانا جساك nada gefatu jechuudha wallahi jechuudha si nama يوم رفيع nada gefatu al tokko nada gefatu jechuudha maali atis jechuudha nama rafu jechuudha wallahi jechuudha caaltee argamuu qabda malee isatti qixxaa'uu qabdu maaliif inni charrabse jechuudha arrabsuun qabdu nada gefatu kana jechuudha waa'ee akkas taa'ee akka nama rabbishne ka yaani akkas taa'ee nama rabbishne fi gadi buufta gadi ofirraa buufta laal yeroo arrabaa warra nadhaawuu arraba sana gartu arraba beeri nama arrabsu nama arrabsa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amma diisi bakka diisi barakat. Mallattoo isaa jedhe wasa kaamil. Gaya disbah bana fakkaata gitu shorba haadha rafu. Heeri diisi bakka amma diisi wallahi jechuudha. Amma kakkanaa kun beeyta gaafa silaa sanuu ka haati qabatu sanuu jechuudha. Kondomii miliqee dhalate kanaaf jechuudha kanaaf jechuudha iddoon laatiin isin jedhatan. Bashannanaa haasayaa taphachaa bashannanaa waraabaa. Akkitti na dhaggeeffadhu. Habiibti nurraa callisimee keessa taa'e ni haasoftaa keessa taa'e. Yoo jarjara qabatte deem na dhaggeeffadhu ummata kiyya jechuudha Oromoon si jammar taphachuu feeti kolfuu feeti taphachaa waraaba kolfaa waraaba asaban billahi isinii galee laal Oromoon nama taphachaa faa akkanumatti cinqiitti haasa'uun feetu atta nu jalaayyuu hin taane amma nama 500 irraa nama 100 takka gaddeebe isinii galee taphachaa jechuudha Maammadoo Doomaa akkana kanallee ol galchaa Maammadoo Faatee Doomallee ol galchaa akbaara isiidha akka namni itti taphatee itti kolfu fayyaade si irraa fuudha waraabna malee qozzomaa yoo waraabne namni nuunu jalantaa warra keessa jirtan jechuudha sanyii wallahi billahi kanaafu akkanaa kana nuti itti taphachaati diraamaa godhachaa akkasumatti dammoo inni jiraami itti taznaannaati dalagaa keenya itti fufu kanaafu isi warri aartanii naarina kana dammoo akka beeraa jechuudha itti wanni itti naarina إنها حساسة أكلمي كيريا ميريس ميامور مبارك مي چرا كنيتي مباركات بتو مي نوندو مايكي والله ترى چرا ولي كنا يا بوليانتيا بدوري أوبسي بيتنا مالي أرقصون فايدان كبو يعني ونمني توكسي في جريتنين ألسينا مالي جدينا ما بدلين ألسين وغارين أكيزة ترفمو هنكبو بلتي تياتي تسجباي تسجباي dan nama radumpi furat insyaallah rabbi kairi agade isalle aka jelfatu kana ke boleh sekene dubbadoti haye dhugaa rabbi jechuun warri gaarii yaaddanillee gaariin simaa fi kan badaa yaaddullee badaan simaa fi kanaafuu jechuudha waan silaatan jettanii jechuudha tana jettanii osoo bira tartanii jechuudha warri ol baatan jechuudha waa'ee gargaarsa malee waan biraa dhiistaniituma jechuudha. Hanga kanan gargaara osoo nu jettaniitiin salaama nu gaafattaniitiin nurra bakka hin jiraa miti namuu silaa gara hirribaa deeme nutti tola kanaafuu jechuudha takka takkaan ofirraa dubbadhaame haanaan immoo inni jala aduu fi maal ka jiru kunillee akkasuma jechuudha abboodii si keeriyaa keessaa bahe amma. Dubbadhu abiititi dubbadhu reefu jirjira qabda dubbadhu. Samira sigal jobs. Samira arsi sigal jobs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani wallahi saya durate nagatin tumbai teraniate baay'ee tokko yani garuu argachuullee hin dandeenye ani nagalchillee jedhee itti barreessaa ture isin nagalchuu hin dandeenye baay'ee tokko baraniate wallahi isin obboleettii kenna obboleeyyan ta'e namararraayyuu wanti kun gahuu danda'a isii qofaa miti dhalasaa godhu dhufullee irra gahuu danda'u kanaafuu wallahi beeytanii akkuma kamittuu jechuudha oromummallee walitti qabna obboleeyyummaa musliimummallee walitti qabna waa hundumaayyuu walitti qabna miidhamaan keenya nu biratti rakkatuu hin qabu dogongoraan keenya mootu dogongoraan nu biratti miidhama tokkollee hin qabu deebii akkasuma daa'imni kunillee waan ta'u rabbiin hin beekamu yookiin immoo boru
kan nu tajaajile yookiin kan biyyattii tana bulchu ta'uu danda'a ilma lafaa dhufu waan tokko hin beekamu turani akkasii wallahi baay'ee tokko naa erguu naa deebisuu didde ani keessallee barreessee ture achi keessaan seentee halaaltu kanaafuu nu qarqaarraa haqa qabnurraa wal qarqaarraa jedhuu barbaade kanaaf ati obboleettiin tiyya wanti ani siidhaamu takkittiin bittaan jechuudha. Beekalleen akkuma jiru wallaalalleen hedduu jira. Deebii akkasuma obboleessallee obboleettillee qabdalleedha. Abbaan waan barbaade haa barreessu. Dhageeffadhu beekan ufumaan beekaa wallaalaa gorsii hin danda'u jedhe. Ati arrabsitee fi yoo wallaalummaan dur keessa jiraatte beekumsatti hin deebi'u ati dhiifte bimmootu